Videoon kun namoota content creatorii maal akka ta'ee fi akkamitti eegaluu akka qabdan barachuu barbaadan hanga dhumaatti hordoftan waan guddaa asirraa argatu jedhee yaada. Akkam jirtu jecha har'as viidiyoo murteessaa tokkoon isin qabadhee dhufe viidiyoo kana laayikii akkasumas sheerii gochuudhaan namoonni haaraan immoo subscribe gochuun YouTube channel kanatti dabalamaan isin jechuun barbaada. Har'a wantoota muraasa introductionii content creatoriif ta'u yaada ijoo ka'umsaaf nu ta'uun isin qabadhee dhufe viidiyoo biraa step 2 yookiin part 2 dhanan isinii maxxansa. Har'a garuu waa'ee content creatorii akkamitti akkasiin jalqabdan tuqaa muraasan isiniif qooda. Hanga dhumaatti na hordofaa isin jechuun barbaada. Gaaffii yaada qabdan immoo koomentii irratti na barreessaa. Kallattumaan gara viidiyoo isinii qabadhee dhufeetti waliin haa dabarru. Content creatoriin yeroo ammaa kanatti waan murteessaa fi namni kamillee itti bahee hojjechuu yookiin shaakaluu qabudha. Namni hin beekne yookiin namni beeginarii ta'ee namni waa'ee isaa gonkumaa hin beekne tokko jedhee eegalee salphaatti itti milkaa'uu kan danda'u keessaa inni tokko content creatoridha. Content creatorii jechuun contentii yookiin yaada ofii keenyaa uumuudhaan gara social media kanatti qabannee as bahudha. Kuni yeroo baay'ee dadhabbii hedduu gaafata. Kana jechuun har'uma waan tokko kireetii yoo goonee qabannee as baane har'uma maallaqa guddaan argamsiisaa osoo hin taane content creator jechuun biraandii boruuf ta'u har'ara dhaabannee uumuudhaan boru kontentii sanaan yookiin immoo biraandii sanaan maallaqa hedduu oomishuu yookiin jenereet gochuudha jechuudha. Content creatorii jechuun content creatoriin xiyyeeffannoon isaa inni guddaan dandeettii keenya, taalentii keenya, waan keessa keenya jiru. Namni content creatorii hojjetu tokko otoo hin mukaa'in yookiin otoo hin dadhabin yookiin otoo hin nuffin abdii guutuudhaan dammaqinaan hojjetee itti milkaa'uu danda'a. Yoo waan keessa isaa jiru filate. Content creatorii eessarraan eegalee jalqaba akkamittan ta'uu danda'a. Nama content creatii godhee maallaqa irraa argachuu danda'u akkamittan ta'uu danda'a jettu taanaan isteeppii isa jalqabaarraan isin kaasa. Isteeppiin inni jalqabaa maal akka dandeenyu maal akka beeknu adda baasudha. Kana gaafa jedhu baay'eedhuma guddistanii yookiin cimsitanii hin ilaalina. Maal dandeessaa, maal beektaa, maaltu keessa kee jiraa gaafa jedhu tarii barsiisuu dandeessaa yookiin gorsuu dandeessaa yookiin kofalchiisuu yookiin namoota akka isaan dinqifatan gochuu dandeessa. Waan ta'ee ni qabda jechuudha. Waan addaa waan sitti tolu. Waan kana immoo yeroo tokko waan tokko hojjechuuf dandeettii isaa nan qabaa garuu muuxannoo isaa yeroo hin dhabnu jira. Isa immoo miidiyaa kanarraa yookiin yuutuuboota garaagaraarraa namoota garaagaraarraa gaafachuudhaan mari'achuudhaan waan guddaa argachuu dandeenya. Keessumaa namoonni onlaayinii kanarratti waa hojjechuu barbaadanii maallaqa dalaguu barbaadanii garuu akkaataa itti eegaltan eessaa akka kaatan bitaa isinitti galee viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan waan tokkorraa argattu dabalataan immoo karaa keessatti na dubbistanii waan biraa waan kanarra caalu anarraa argachuu naan mari'achuu dandeessu. Kanaaf namni kamillee har'a tokko jedhee eegaluudhaa fi waan keessa isaa jiru adda baasee beekuu qaba waan danda'u. Namni kamillee dandeettii tokko qaba. Waan danda'u sana immoo uumuudhaan yookiin bifa viidiyoo yookiin bifa barreeffamaatti jijjiiruudhaan gara miidiyaa sooshaal miidiyaa kanatti qabatee as bahudha. Sababiin isaa inni kaan gorsuu danda'a, inni kaan barsiisuu danda'a, inni kaan namoota kofalchiisuu yookiin dammaqsuu danda'a, inni kaan mootiif gochuu danda'a, waan garaagaraatu jira. Kenna keenya kana qabannee gara waan tokkootti yookiin gara sooshaal miidiyaa pilaatfoormii tokkootti yookiin lamaatti filannee itti dhufuudha. Itti dhufuun dursa garuu waan irratti hojjennu adda baafachuudha. Maal irratti hojjedha waan jedhu yaaduu qabna. Inni kun afaan Ingiliziitiin yookiin Ingiliffaatiin warri kaan yeroo barsiisan niichii jedhu. Niichii yookiin gosa irratti hojjennu. Teekinooloojii yookiin faayinaansii yookiin immoo sooshaalii yookiin immoo intartimentii wantoota adda addaatu jira jechuudha. Koomeedii wantoota garaagaraatu jira. Nuti garuu waan jaalannu, waan keessa keenya jiru, waan hin nuffine, waan salphaatti uumuu dandeenyu irraa kaana. Kaanee achirratti hidhamnee yaafnaa osoo hin taane isteeppiidhaan guddataa gara galma yaadanneetti deemna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti dandeettii keessa keessan jiru maaltu jira? Yoo namoota kofalchiisuu, namoota gammachiisuu, namoota akka isaan dinqifatanii waan keessa jiran, gadda keessa jiran, dhiphina keessa jiran keessaa dammaqanii irraanfatanii ta'an gochuu yoo barbaanne kenna akkasii qabna taanaan waan sana isteeppii takkarraa kaasnee hojjechuu eegaluudha. Har'uma gara guddaatti har'uma vaariyaalii baanee har'uma folowaarsii 1000 oranne jechuun miti. Namni hunduu tokko lamaan dhawataan gara galmaatti tarkaanfata. Yuutuuboonni baay'een har'a hordoftoota hanga 200,000, 300,000 hanga miliyoonaa qaban baay'een isaanii kaleessa 5 irraa 6 irraa 10 irraa 15 irraa 50 dhibba jechaa 200 300 jechaa isteeppiidhaan tarkaanfataa dhufani. Kontentiin isaanis garri jalqabaa baay'ee kan nama hawwanne yoo ta'u garri giddugaleessaa immoo ammayyaa kan dhufedha. Akkuma kana jechuudha. Isinis waan tokko hin dinqifatina.
waan keessa kee jiru bilbila harkaa qabdu fayyadameeti waraabiti hanguma dandeessu editii godhi gara pilaatfoormii ofii barbaadde sanarratti maxxansi. Kana jechuun pilaatfoormota yoo guddate 2 yookiin 3 yoo filanne gahaadha. Fakkeenyaaf waan akka yuutuubii yoo filanne, tiiktookii yoo filanne, telegiraamii yoo filanne gahaadha. Sadan kana garatti xiyyeeffannee hojjechuutu nurra jiraata jechuudha. Jalqabatti wanti nuti goonu maqaa itti yaadnee biraandii sirrii ta'e maqaa bareedaa ta'e kan namaaf qabatamuun yuutuub chaanaalii kireetii goona. Tiiktookii illee kireetii goona. Telegiraam chaanaalii kireetii goona. Warreen kanarratti guyyaa guyyaadhaan tarree yookiin toora teekinooloojii filanna taanaan waa'ee teekinooloojiin barnoota wal qabatu barbaannee qo'annee dubbisnee irra deebinee hojjechuudhaan editii goonee maxxansinaa jechuudha. Kana jechuun kan afaan Ingiliffaatiin barreeffamu dubbistanii yookiin viidiyoo isaa dhaggeeffattanii afaan Oromiffaatiin yoo maxxansitan wanta rakkoo hin qabu. Kan barbaadamus sanaadha. yuutuubiinis isin jajjabeessa. Gara tiiktookis dhannee sanuma addaan mummurree viidiyoo yuutuub irratti maxxansine tiiktook irratti maxxansuun followersoota sirrii horachaa deemuu dandeenya. Kana gaafan isiniin jedhu har'uma 10,000 geessu har'uma 100 geessu isiniin jechaa hin jiru. Har'a nama tokko boru nama tokko argachuudhaan waggaa tokko waggaa lamaan booda gara maallaqa addaan hin cinne irraa jenereetii gochuutti tarkaanfattu jechuudha. Kanaaf akkamittiin qaawwaree jettan dursaatii waan keessa hin jiru adda baasaa waan dandeessan filadhaa. Waan dandeessan sanarratti immoo dubbisaa. Qoradhaa, gaafadhaa, kallattii gaafadhaa, karaa kam eegalu, akkam godhu jedha. Fakkeenyaaf akkaataa itti viidiyoo waraabdu sirra keessa taanaan waan tokko yuutuub irraa ilaali namoota itti dhiyaattu gaafadhu, koomentii irratti yaada kee barreessi gaafadhu. Sanaan booda sanarra dhaabadhuuti immoo gara fuulduraatti tarkaanfadhu. Kanaaf nichii yookiin immoo waan irratti hojjennu gosa isaa adda baafannee filannaa waan sanarratti walitti fufiinsan otoo addaan hin kutin sa'aatii dhaabbataadhaan irratti hojjechuudha. Xiyyeeffannee irratti hojjenna taanaan qorannee qo'annee dubbisnee irratti hojjenna xiyyeeffannee taanaan ji'oota 2 ji'oota 3 gidduutti gara maallaqa sirrii argachuutti deemna jechuudha. Kanaaf inni kun dirqama yookiin biiroo yookiin immoo bakka ta'e yookiin immoo meeshaalee ammayyaa kana kan akka kaameraa kan akka maayikiraafoonii waan adda addaa waan isin barbaachisu takka illee hin jiru. Otoo kaameraan bitiin otoo maayikiraafooniin bitiin bilbila of harkaa qabdu qofaan har'a eegaltee isteeppi tokko isteeppi 2 ni tarkaanfatta taanaan boru gaafa maateraalonni si guutan guutummaatti nama dhiibbaa uumuu nama bu'aa guddaa argamsiisu taata jechuudha. Kanaaf maal irraan eegala warra jettan akka kanatti yoo eegaltan waan gaariidha. Inni lammaffaanii gara fuulduraatti waan kana qabannee gara fuulduraatti deemuudhaaf obsa qabaachuu. Obsa gaafan isin jedhu viidiyoon har'a isin maxxansitan ji'a tokkotti namni 2 namni 3 ilaaluu danda'a. Sana karaa adda addaatiin namoota garaagaraa sheerii gochuudhaan akka fiiwwan keessan namni isin ilaalu akka baay'atu sabiskiraabariin keessan akka baay'atu gochuudhaan akkasumas namoota beektanitti himuudhaan akka isaan jooyin godhanii isin hordofan gochuudhaan ofii keessan immoo qorattanii qo'attanii waan dubbistanirraa sheerii gochuudhaan akka namoonni intarneetii ta'anii yookiin immoo isin hordofanii dammaqanii viidiyoon keessan gara vaayiraalitti deemu gochuudhaaf obsa isin gaafata. Obsa jechuun bakka wanti kun yeroo baay'ee gara dhumaarraa bu'aan isaa guddaa waan ta'eef gara jalqabaarraa abdii nama kuta namatti hin tolu bu'aan argamus baay'ee namatti hin fakkaatu dhumarra garuu bu'aa guddaa of keessaa qaba. Kanaaf obsaan waan dandeenyuu fi waan keessa keenya jiru irratti hojjechuun dirqama nama koontentii kireetarii ta'uu barbaaduuti. Sanaan booda atillee itti barattaa dhuftaa algooriizimiin akkam akka ta'e akkamitti akka hojjechuu qabnu akkamitti akka bu'aan buusu akkamitti akka maallaqa hojjechuu dandeenyu barachaa deemna jechuudha. Kana gaafa isin jedhu wantichi 100 keessaa 100 ni tura waggaa fudhata guyyoota fudhata jechaa hin jirani. Akkaataa nuti itti hojjennetti akkaataa yeroo itti kennitetti akkaataa ati irratti xiyyeeffattetti akkaataa ati bakka laatteefitti wanta ati qabattee dhufte sunis bu'aa buusuu fi dhiisuu danda'a jechuudha. Kana gaafa jedhu guutummaatti bu'aa siif hin buusu jechuu osoo hin taane yeroo ta'e turuu danda'a. Waggaa 1 waggaa 2 turuu danda'a yookiin ji'a 1 yookiin ji'a 2 turuu danda'a jechuudha. Inni guddaan garuu xiyyeeffannaa kee fi obsa akkasumas osoo walirraan kutiin obsaan itti tarkaanfachuun kee akkati milkooftu si taasisa jechuudha. Kanaaf akka kanatti eegaluutu nurra jiraata isiniin jechuun barbaada. Inni dabalataan waan filanne sana fakkeenya namni tokko intartii nama gochuudha yookiin immoo waan intartimentii wal qabatu hojjechuuf murteessa yoo ta'ate wantoota akka re'aakshinii hojjechuuf barbaada yoo ta'ate wantoota akka niwusii hojjechuuf barbaada yoo ta'e irra deddeebiidhaan dubbisuu waan yeroo ammaa algooriizimiin yookiin immoo waan yeroo ammaa namoonni sarchi godhan waan namoonni barbaadan gaafii namootaaf waan deebii ta'u oduuwwan niwusii waan namoonni barbaadan waan akka sanaa yerootti sarchi goonee maxxansuu namoota hordofan sanaaf waan isaan barbaadan yerootti gochuufiin
akka nuti akka gaariitti milkoofnu nu taasisaa jechuudha. Kanaaf inni guddaan xiyyeeffannoo fi ofii keenyatti deebi'u maateriaalota irraa yookiin maateriaalota qaalii ta'an kana warreen sababa nutti fakkaatan irraa ija keenya kaasuu qabna jechuudha. Waanuma harkaa qabnurraan tarkaanfii tokko tarkaanfachuu kanaan booda ammayyeessaa guddisaa bal'isaa deemuun baay'ee salphaadha isiniin jechuun barbaada. Akka kanatti eegaluu dandeessu. Kontentii kireetii gochuu jechuun waa uumuu jechuun waanuma dinqii ta'e har'aa lafaa kaasanii kireetii gochuu osoo hin taane isa afaan biraatiin jiru afaan indiitiin isa jiru yookiin afaan biraatiin afaan ingiliffaatiin isa jiru gara afaan oromiffaatti deebisnee hordoftoota afaan oromiffaatiif namoota afaan oromiffaa qofa dhaga'aniif yoo maxxansine isaan sirriitti hubatu irraa baratu nullee akka gaariitti viidiyoon sun bu'aa nuu buusuu danda'a isiniin jechuun barbaada. Akkanatti fayyadama. Namoonni immoo kontentii adda addaa kireetii gochuudhaan eegaluu barbaadanii ammallee ifa isiniif hin taane jirtu taanaan karaa keessan dubbisaa sappoortii isin godha isin gargaara. Karaalee wantoota adda addaa akka isin hojjettan akkatti jalqabdan wantoota nama rakkisu jira waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf yuutuubii eegaluu yoo barbaadan yuutuubiin keessan namoonni sabiskiraayib gochuu diduudhaan vaayiraalee bahuu diduudhaan waan garaagaraatu si rakkisuu danda'a. Kanneeniif karaa keessaa na dubbisaa lakkoofsi kiyya telegiraam chaanaalii furtuu abbira jira achi na dubbistanii yaada keessan naaf qooduu dandeessu ani immoo yaada keessan irra dhaabadheen sappoortii isin godha. Kontentiin inni salphaan akkan amma isiniin jedhe kanatti jalqabama. Ammani simpil waan ta'e waan baay'ee simpil ta'e waan baay'ee salphaa ta'e isin gorsi. Kanuma sadan godha. Inni jalqabaa waan dandeessa waan keessa jiru filadha. Waan sana immoo guyyaa guyyaadhaan beekumsa isaa gabbifataa deema. Isa beekumsa isaa gabbifattan sana immoo viidiyoodhaan waraabatii hanga dandeessan ediitii godhaatii hanga dandeessan miidhagsaatii yuutuubii ofii keessanii banadhaa irratti maxxansaa. Yuutuubii gaafa banattan immoo maqaa keessan caala biraandii sirrii kan namootaaf qabamu maqaa sirrii jechuudha. Maqaa boru itti fayyadamtan maqaa sirrii yoo filattan hedduu gaariidha jechuudha. Maqaa namni biraatti hin fayyadamne maqaa gurguddaa miidiyaa gurguddaa namni itti fayyadame otoo hin taane kan addaa yoo ta'e yookiin addaa yoo ta'e salphaatti vaayiraalii ba'a. Lammaffaa immoo salphaatti namoonnis sammuutti qabachuu danda'u. Akkanatti fayyadama. Amma dandeessan yoo viidiyoo irraa barattan fakkeenyaaf viidiyoon ani barsiisu irraa yoo barattan kan inni barsiise sana caala hedduu ammayyeessitanii iddoon ani dogoggoratti uume immoo isin sirreessitanii irra deebitanii hojjettanii yoo maxxansitan kontentii kireetarii ta'uun yookiin immoo kontentii haaraa uumuun kanumaadha jechuudha. Akkanatti jalqabdanii gara fuulduraatti milkooftu. Kun isteeppii isa biiginariif namoota salphaa waa'ee isaa tokkollee hin beekneef ta'a. Yeroo dhufutti garuu akkam goonee akka deemnu isteeppii bilbila kee irratti yookiin immoo kompiitara kee irratti kaaseen isinitti agarsiisa. Itti fayyadamaa. Yaada keessan naaf qoodaa. Nagaan naaf turaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarraa. Laayikii akkasumas sheerii sabiskiraayib gochuun immoo maatii keetti dabalamuun dagatinaa. Yeroo gaarii viidiyoo biraatti wal agarra. Nagaatti.